شاكرين بها شاكرت بويه هورسي سني سلا شاكرين بها شاكرت بويه هورسي سني سلا لسه نابتا كيجيب دوبي سبارسي سني ergamun kewani male imbain karakora dangale murano kabu kesike araba mi ofta sirajibe murano kabu kesike araba mi ofta sirajibe ofinu ofadesite sishakela musifina udibe sitidite adumbara intau himulka ukiyolara Tifu berra damma basani nyotani Tifu berra damma basani nyatani Anamiti namni kokol fadanani Anamiti namni jatu filalani Abdi sirra hinkabu si shakatin ture Abdi sirra hinkabu si shakatin ture Amenyike nafgale garako mure Ergama bira kabda bare ole bule Otu ya marisi turako kiya fura Otu ya marisi turako kiya fura Daransi marsani maasi nyaru na dura Ormi fira fakate no nyatu tijira Otu ya marisi turako kiya fura Otu ya marisi turako kiya fura Daransi marsani maasi nyaru na dura Ormi fira fakate no samu tijira Shagarin baha shagaritti boye horsi sani sila shagarin baha shagaritti boye horsi sani sila lesitu nafta kijiba dubi sibarsi sani ergamun kewani male imbain karakora dangale Muranon kabu kesike araba mi ofta sirajibe Muranon kabu kesike
arraba mi'oofta asirraa jibbee ofiinuu ofadheessitee si shakkila muusiif hinna'uu dibbee sitti dhiite aduun baraa hin ta'u hin milkaa'u kiyyoon dharaa. Tifuu birraa damma baasanii nyaatanii tifuu birraa damma baasanii nyaatanii anaa miti namni kokkolfaadhaananii anaa miti namni jatuuf ilaalanii abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture abdii sirraa hin qabu si shakkaatiin ture hammeenyi kee naaf galee garaa koo muree ergama biraa qabda baree oolee bulee. Kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura daraansi marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu nyaachuutti jira. Kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura kottu yaa mariisitu rakkoo kiyya fura daraansi marsanii maasi nyaaru na dura ormi firaan fira fakkaatee nu saamutti jira. Yooyaa akkam jirtan fayyaa keessanii jaalboonaa caalumaa walagumaa niws neetwork irraan si bilbilaa jira. Akkam jirtan nagumaa? Nagaa fayyaa keenyanis galata waaqaa jirra jirtuuti. Jirra fayyaadha galanni rabbiin badinii akkamii egaa haala yeroo irratti si haasofsiisuudhaaf yerootti yeroo baay'ee waliin haasa'aa turre akkasumatti uummata keenya biraan sagalee keessan gahuudhaafin si bilbile. Mee haalli waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti keessa jiru maal fakkaata? Baay'ee bareedaadha. Haalli waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru qabsoo uummanni Oromoo waggaa 150 guutuu aarsaa guddaa itti kaffalaa ture. Har'a yeroonni gara xumuraatti yookaan immoo sirna garboonfataa sana hundeen buqqisuun Oromiyaa Rippaabilika taate ijaaruudhaaf guyyaa xumuraarra gaheetu jira. Kunis immoo akkamiin mul'ata? Waraanni bilisummaa Oromoo hajaja olaanaa irraa yookaan immoo qaamota hooggantoota qondaala waraana bilisummaa Oromoo walii galaa irraa darbeen ajaja sana fudhachuudhaan maqaa jaalleewwan yookaan gootota Oromoo itti moggaasuun opereeshinii lixaa Laggasaa wajjin opereeshinii elemuu qilxuu akkaataa kanaatiin qajeelfamni irratti darbe sana hordofuun injifannooleen kutaalee Oromiyaa mara keessatti galmeessamaa jira. Haalli waraana bilisummaa Oromoo irra jiru kana fakkaata. Walagummaa. Baay'ee galatoomi jaalboona kanattis illee numa dhufnaa egaa keessattuu wanni amma keessatti haasa'amaa jiru keessatti warri gareeni PP yookaan immoo murni nafxanyaa haala isaan jechaa jiran keessattuu waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF yookaan immoo TDF kan jedhu irratti baay'ee rifaatuu qaban warri akkasumatti dhaaba adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqee murna PP dhaan hoogganamuu fi
hojii piipini dirqama piipini itti kenne warra raawwatutu olola adda addaa oofaa jira. Qabsoon Oromoo waggaa 40 of duuba deebisanii TPLF fi nuti walitti deebi'uun nuti diina waliiti malee waliin araaramuu hin qabnu kan jedhantu deemaa jira. Kanarratti isin akka waraana bilisummaa Oromootti waliigalteen keessan kana maaliif diina yookaan immoo murna PP kana rifachiisee jira? Halkanii guyyaa miidiyaarraa iyyaa jiru, uummatallee koottaa hiriira nagaa bahaa jedhanii uummanni afaan faajjessaa jiru. Isa kanaaf deebiin keessan maali? Inni kun dhugaadha. Diinni kee yoomuu gaarummaa kee hin labsu. Kaleessa gaafa nuti mootummaa Itoophiyaa guutummaatti TPLF ta'ee naftanyaa ta'ee bilisiginaa yookaan immoo viidiyoo jedhee waamu kana ta'ee yeroo guutummaan isaanii nutti duulanis nuti waraana bilisummaa Oromooti. Har'allee yeroo bilisiginaan kutaa tokko yookaan immoo maqaa hoggansa naftanyaa irraa fudhattee gabbaateen waamtus nuti waraana bilisummaa Oromooti. Haalli kun maaliif ta'e yookaan immoo maaliif waliigalteen uumame kun maaf yaaddese ka jedhu waliigaluun keenyaa nuti kan waliigalle sirna mootummaa sanaa hundee burkuteessuu irratti malee haalduree siyaasaa tokko irratti waliigalle hin jiru. Kanammoo hoogganaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo jira. Kanaaf sirni isaanii dhiiga ilmaan Oromoo gad dhangalaasee lafee ilmaan Oromoo caccabsee gad dhaabbate kun gaafa diigamu sirna abbaa hirrummaa gaafa dadhabu isaan immoo warri dhagummaa bilisummaa dimokiraatii hin warri nagaa hin feene warri dhiigatti dhalaasuu hin fedhan. Kanaaf waliigaltee kanatti dhufachiisu yookaan immoo keessi isaanii jibba itti uummata irraan kan hafe waan tokkoyyuu waan uummata Oromoo rifaasisu hin qabu. Diinni keenya immoo gaafa nuti tumsa walii goonee mootummaa abbaa irree kanaatiin lollu nutti duuluu danda'a. Sun kololaa kanarraa dhimma hin qabnu akka waraana bilisummaa Oromooti. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa akka ati jette walumaa galatti mootummaa sirna nafxanyaa kan sabaaf sablammii uummata Oromoo qofaaf otoo hin taane sabaaf sablammii maraa fi baay'ee kaansarii ta'e kana dhabamsiisuu irratti waliigallee lola irratti waliigallee malee hayduree biraa hin qabnu kan jedhu kana lafa kaa'uu keetiif hedduu galatoomi. Egaa kanumaan wal qabatee keessattuu murnoota adda bilisummaa Oromoo irraa fottoqan keessattuu bara 2018 garee jila adda bilisummaa Oromoo ta'anii warra biyya seenantu jiranii isaan amma gadi bahanii durumaanuu yeroo tokko TPLF wajjiniin hojjechaa turre kan jedhu TPLF irra Abiyyitu fira keenyaa jedhu. TPLF Abiyyi faa dhalche. Abiyyi faa immoo akkamitti Oromoodhaaf fira ta'u kan jedhuu fi kanarratti yaadni isin qabdan maali? Mee warri TPLF kaleessa seeratti dhiyaannaa namni yakka hojjetes kan yakka kan saames ka ajjeefame ka hidhame biyyi kun nagaa argattu jedhanii Geetaachoo Araddaa foddaa televezyiiniitiin akka seeratti waliin dhiyaatan dubbatanii turan. Garuu ilmaan TPLF diduudhaan abbaa isaanii irratti lola bananii dhiiga ilmaan Oromoo isaan waggaa 27 dhangalaasaa turan biyya isaaniitti geessanii Tigraayitti dhiiga wal dhangalaasaa jiran. Abbaa fi ilmatu wal lolu. Warri kun bifa kamiin Oromoodhaaf fira ta'uu danda'u jettee yaadda? Itti Oromoodhaaf fira ta'an suni garaagarummaa hin qabu. Waraabessa guyyaa waraabessa halkaniiti. Maaf jennaan kan guyyaa dhufe sinimsi nyaata kan halkan dhufe sinimsi nyaata. Nuti garuu karaa itti ta'an nuti fira jennuun diinni diina keetii fira keetii akkuma jedhamu warreen kunis sirna mootummaa hundeen buqqisuu irratti caasaa mootummaa kana loltuu yookaan immoo maqaa loltuu kana ofitti moggaasee faashistii mootummaa Itoophiyaa yookaan immoo sirna abbaa hirrummaa leellistoota akka ta'an isaan kana ajjeesaa yeroo isaan jiranitti nullee isaan ajjeesaa yeroo jirrutti yeroo kanatti wal firoon tuni. Maaf jennaan akkuma jalqabarra nagaafatti sirna mootummaa kanaa cabsuu irratti yookaan immoo mootummaa kanaa hundeen buqqisuu irratti fira walii malee nyaachisanii nuuf lolanii nuuf du'anii yookaan immoo Oromoodhaaf qabsaa'anii kan jennee firooma akka kanaatti waliin tokko iyyuu qabu. Kanaaf iyyuu isaan lachuu waraabessuma har'atti garuu abbaa fi ilma ta'anii wal lolan isaantu wal galee walitti deessanii qaama har'a aangoo yookaan immoo gaafatama har'a qabu sirna barree Itoophiyaa kanaan hogganamu yeroo ofirraa jiran kanatti nuti sirna kanaaf walii fuudhee sirriitti baay'ee galatoomii. Egaa walumaa galatti lamaanuu diina Oromooti. Garuu yeroodhaa fi kan diinni irra hamaa
akkuma beekamu isaan abbaaf ilma jennee jirra. Ilmi keessattuu jaarraa tokkoof walakkaadhaa ol ilmaan Oromoo ajjeefamaa hidhamaa lafarraa buqqaa kan turaman sirna nafxanyaa deebisuu irratti warra xiyyeeffate. Warri iristii keenya deebisnaa jedhanii lafa Oromoo muratanii Wallaggi keenya, Harargeen keenya, akkasumatti Shawaan keenya mootummaan naannoo maali kaartaan Oromiyaa baduu qabaa warra jedhu kanatu har'a gargaarsa uummata Oromoo uummanni Oromoo gargaarsa isaanitti fe'aa jira. Keessattuu baatiiwwan muraasa dura naannoo kaaba Oromiyaa Walloo uummata keenya akka isaan mana keessatti abiddaan gubaa turan nama kamiifuu ifa galaadha. Kanaafi kana wal qabsiistee yaaddolee akkasii wanti deemaa jiru uummanni keenya bifa kamiin warra kaleessa isin dhabamuu qabdu nuun jechaa ture qeerroo shororkeessadha jechaa ture namoonni dhaqanii daangaa san irratti wareegama kaffalanfaatu jira. Warra kanaafoo bifa kamiin laaltu akka waraana bilisummaa Oromootti warri hangaa'onni achi keessa jiran waan kana keessatti qooda fudhachaa jiran kun bifa kamiin uummanni Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti namoota kanaan dhaabbadhaa jechuun danda'ama. Nuti akka waraana bilisummaa Oromootti waan kana akka isaan ilaalu warri kaleessa isaan diina Oromooti jedhan haalli kun waraana bilisummaa Oromoo jedhan yeroo isaan maqaa jechuun nu waaman miidiyaa addunyaa irratti miidiyaa garaagaraa irratti argaa jiru. Haa ta'u garuu haalli isaan gochaa jiran sun nu mooraalii nu buuse osoo hin ta'in mooraalii nu tulte. Kanaafuu taatee akka kanaa seeruma biyya garboome keessa kan jiru waan taateef haalli nuti ittiin hubannu innaa ati humna taate eenyuyyuu akka inni si jaalatu beekamaadha jechuudha. Diinni keeyyuu gaafa ati humna dhabdee lallaaffattu immoo sirrumti kee yookaan haati si beeksisuu hin jibbiti. Lallaaffachuu kan nutti fide Oromoon Oromoo ganuudhaan Oromoon Oromoo irratti duuluudhaan yeroodhaaf haalli sun daddaaqamaa ture. Yeroo sanatti diina Oromooti nuun jedhan gaafa nuti har'a walitti walutullee jaallan qabsoo bilisummaa Oromootiif wareegama kaffalaa jiran iddoo adda addaatii haala wal jijjiiruun sadarkaa amma irra jiru kana dhageenyu diinni keenya warra kaleessa tololaa ture har'as kaka'uutti deebi'e. Kanaaf nuti har'allee kanumaan caalatti hojjechuudhaaf murna yookaan immoo mooraalii nu keessatti tola malee waan biraan ittiin ilaaluun qabu akka gootti. Baay'ee galatoomi jaalboonaa. Meegaa amma gara ibsa hoogganaa ABO Jaalmarroo Kumsaa Dirribaa kennan irratti duulaa kallattii arfaniin bobbaafaman akkuma dura ibsitee isan irra deebi'ee si gaafadha. Kallattiilee waliigala keessatti injifannoon gurguddaan keessattuu argame keessaa bakka guutummaan guututti waraanni bilisummaa Oromoo to'achaa jiru kan mul'atu hedduutu jira. Isa kanaaf gama lixaatiinis gama jiddugaleessattiinis waliigalatti waamichi godhamaa jira. Namoonnis mana hidhaatii bahaa jira. Injifannoo kana uummanni hammam gargaarsa isinii godhee qeerroowwan kaleessa immoo isin cinaa uummanni keenya bahee wareegama kaffalaa ture sun sochiin isaanii maal fakkaataa kan jedhu irratti yaada kennu kenni bakka to'annoo keessan jala jiru immoo ifa uummata Oromootiin nu godhe. Warri akka kaleessaa sana mootummaan abdiin keenya maalii jedhan sun mootummaan har'a aangoorra diina isaanii ta'uu baranii waraanni isaanii waraana bilisummaa Oromoodha. Isaanii ABO baruu uummanni Oromoo lafoota waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'utti durii caala dachaa sittaadhaan yeroo isaan deeggarsaatiif isa barbaachisu moo godhantu argama. Akka fakkeenyaatti asirratti aanaa godina Shawaalii aanaa cobii ganda qorichaa keessatti guyyaa guutuu fayyadummaa nuti lollutti haadholiin Oromoo aannan baasanii sanarra danda'u nyaata akka biddeena baatanii dhugaatii bishaan garaagaraa baatanii nutti deemuudha. Innaalee nuti meeshaa diinarraa fudhatanii dhukaasuudhaan fakkeenya gaarii uummata godina Shawaalii ta'aa turan. Akkasuma dabalataan guyyaa kaleessaa sa'aatuma yoonaa sa'aatii 11 walakkaa irratti lola sa'aatii tokko oliif ture. Aanaa Ilfataa godina Shawaalii aanaa Ilfataa ganda ittisaa hooyyee lafa jedhamuun beekamutti lola sa'aatii tokko ol ture keessatti manni sagaraa gubee baangaa gubee waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa garboffataa kana hariiree lafa haga kiiloomeetira tokko kaane kuffutaa kaana jeesaa harkaan irratti fudhatu isaan wal duuba deemu kan baangaan illee irraa muratti jira meeshaa sana irraa hiikkatanii lolantu jira. Mooraaliin har'a uummanni keenya jiru haalli inni qabsoo isaatiif kuusa gochaa jiru waan dachaa kan dureetiin olidha akkanatti hubachuutti jirra.
Lafa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u immoo caasaa mootummaa kamiyyuu diiggatee caasaa mootummaa kamiyyuu diiggatee bifa jaarsummaatiin jaarsa filatanii akkaataa kanaatiin wal bulchuu jiru. Baay'ee sitti tola jechuudha. Caasaa mootummaa viidiyoo kan jennu kan bilisinnaa paartii kan jennu har'a lafoota magaalaa keessa malee jirtu magaalota guddoo keessaa qabamsiisutti jirra jechuudha. Kanatu jira. Baay'ee galatoomii keessattuu gara Gujii kanaanii karaanii konkolaatanii gama boordara Keeniyaa fi boordara Itoophiyaa deemuu to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala oolee jira jedhama. Kuni hammam dhugaadha? Dhugaadha suni guutuutti karaan Guyyolee irraa gara Keeniyaa irraa gara Finfinnee geessu guutummaan isaa cufamee harka to'annoo waraana bilisummaa Oromoo harka jira. Sun anaan fi uummanni Oromoo naannichaa ragaa isinii bahuu danda'u. Maaf jennaan caasaa mootummaa karaa gama danda'u uummanni tumsan gochuudhaan sirna mootummaa kana irratti miiraa hojjetan gargaartota inni biyyoota ollaa adda addaa irraa argatullee yeroo inni filatee jiru jira. Kanaaf mootummaa guutuutti ifaadhaa cufamuu qofaa miti. Sochiin inni godhu agaan beekuutti akka quba qabutti tokkollee jiru. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa. Egaa wanti amma waraanni bilisummaa Oromoo keessattuu gama kibba Oromiyaa fi jiddugaleessa Oromiyaa kana keessatti lafoolee hedduu dhuunfachaa jira. Kanas uummannis kan ragaa bahan viidiyoos ni qabna, suuraalee ni qabna. Mee kana keessatti wanti warri hooggantoonni PP kan isaan jechaa jiran TPLF wajjin mari'achuu ni dandeenya. Garuu shanee shiftaa wajjin hin mari'annu warra jedhu jira. Yeroo isaan akkas jedhan kana isin deebiin isin kennitaniif yoo jiraate maalidha? Karaa nuti ittiin mari'achuu dandeenyu sirrimayyuu hiree Oromoo murteessuutti qaama nu mariisisu fedhuu wal mari'achuu dandeenya. Isaan garuu sirni isaan qabatanii deeman inni kuma jaataa kudhanii salgaffaa yookaan bakka tokko dhibbata dafuuwaa duwwaatti humnaan uummata Oromoo irratti qabatanii waan jedhanii harkallee fayyaa qabatamaa isaan harka qaban sirna mootummaa abbaa irree kana alaabaan sirni qabatanii warra socho'an waan ta'eef warra haa ta'uun yaadni furmaata biyyattii kana keessatti argama jedhamee yaadamu hin jiru. Kanaaf nuti isaan waliin hin haasofnu kan jedhamu yoo barbaade haasaan nuti waliin haasa'uu dandeenyu qawwee keenya qofa taatee argamsiisuudha. Qe'ee keenya irratti dhufanii hojjetu, qe'ee keenya irratti dhufanii nu saamu, qe'ee keenya irratti dhufanii haalalee Oromoo qubeessu. Sirna kana wajjiniin immoo wanti walitti nu araarsu. Warra taatee akkanaa dalagu qabdu walitti nu araarsu. Biyya mootummaa jireenya uummata keenya irratti raawwatu walitti nu araarsu. Alagummaa fi bilisummaa dimokiraatii yoo ummaticha keessa jiraate qofa jira. Inni kun immoo akkamitti ta'uu danda'a? Biyya akka yookaan immoo isaatti biyya mataa isaa qabu keessatti abbaa bilisummaa yoo qabaate. Araarri nu iddoo jiru bilisummaa uummata Oromoo qofaa hin qabnu nuti isaa waliin taphachuu kan jedhu qaban yaada. Baay'ee galatoomi Jaalboonaa yaada bareedaadha. Keessattuu fakkeenya fi warri Oromoo bakka buunee nuti Oromoodhaa jedhanii haasa'an kuni yeroo hedduu kan isaan ilmaan Oromoo guuranii gara waraanatti isaan ergan argina. Haa ta'uutii gaafa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo bara 2018 galuu qabaa mooratti galuu qaba jedhamee akkuma bara 1992 kiyyoon kiyyeeffamee kiyyoo sana keessaa waraanni bilisummaa Oromoo ani galuu hin danda'u amma mata dureelee qabxiilee torba moo kan isaan lafa kaa'atan sana hojiitti nu hiikanitti hin gallu kan jedhan lafa kaa'anii turan. Gaafa san abbootiin gadaa gadi bahanii koottaa galaadhaa abbootiin amantii gabbahanii koottaa galaadhaa ilmaan keenya isin irratti dhumnaa jechaa turan. Har'a garuu ilmaan Oromoo mana barumsaarraa yuunivarsiitii keessa dirqiidhaan yeroo qabanii dhaqaatii biyya hin beekne aadaa hin beekne lafa hin beekne irratti dhumaa yeroo isaan jechaa jiran jara kana maaliif abbootiin amantii gaafa waraanni bilisummaa Oromoo jabaatu jaarsummaadha. Gaafa immoo Itoophiyaan jabaattu Itoophiyaan ilmaan Oromoo lafarraa fixu afaan isaanii qabatanii lafa isaan jiran namni isaan dhaga'u hin jiru. Kuni maaliif ta'aa jettee yaadamee Jaalboonaa? Kaleessayyuu jaarsummaa yookaan immoo qoree teeknikaa akkaataa sanaatiin qindaa'ee nutti dhufe akka bu'uuraa yoo kiyyeessanii yoo lubbuu keessa darbimoo uffeessan jechuun immoo uummata Oromoo jalqabarratti hoogganaan olaanaa ofiidiyoo kan ta'e namni tokko haasee qurxummii balleessuun dura isaan balleessuu wayyaa jedha.
Akkana jechuun guutummaatti uummaticha lafarraa qaban siibnaa jechuudha. Gadaan gosaanaan tokko ta'ee kana dubbatu waan waggaa qabatanaa dirqaa jira sodataa hin taane. Yoo sanatti dubbatanii guutummaatti yoo nuti dhabanne uummatichi qabachiisuu waan danda'aniif boolla sana yookaan immoo kiyyoo sana qopheessanii ittiin oofaa turan. Warri kun immoo gaafa nutti dhufanii waan uffisanii warra birriin bitamanii sirna minilik sana yookaan immoo sirna abbaa irrummaa sana fudhatanii arrab sagantaa mataa isaaniitiif socho'an malee waan kana eenyummaa saba tokko yookaan immoo dhiibbaa mirga namoomaa akka namaatti irra jiru ilaalanii addaan akka fakkeenyaatti kan fakkeenya fudhadhu Johar Mohammad aktivistii siyaasa addunyaati jedhanii miidiyaa irra ba'anii naamuuf bakkan. Waraana bilisummaa Oromootiin hiikkachaa jiraa jedhe ofii isaa sararaan lafa inni jiru arguutti jirtu jechuudha. Kanaafuu gaafa dantaan mataa isaanii guutuu nuun galuu danda'u. Gaafa immoo dantaan mataa isaanii itti laatu deebi'anii maqaan maal jedhanii daggala galanii achi mimmiidhamanii booda nuuf qopheessanitti deebi'anii dhuman. Kanatti jirti malee waan dantaa uummatichaa yookaan dhiibbaa mirga namoomaa biyyattii keessatti jiru addaan baasanii beekanii waan beekan hin qabani. Kanaaf taatee akka kanaa raawwatu akkasitti hubadha. Baay'ee galatoomii egaa keessattuu waa'een jaarsummaa kuni bara Jeneraal Taaddasaa Birruurraa akkasumatti Maammoo Muzammirii fi hooggantoota hamma bara 1992 fi hamma bara 2018 irratti taateewwan raawwatame gama jaarsummaatiin hayyoota hedduu Oromoon akka dhabeedha kan uummanni Oromoos beeku kan namni illee hubachuu qabu jechuudha. Kanaaf jaarsummaan kun warri jaarsolii jedhaman kun akkumaatuu jette warra qarshiidhaan bitamanii ulee abbaa gadaa qabatanii alangee abbaa gadaa fudhatanii sirna gadaa kan hin hordofin kan sirna PP hordofantu yeroo ammaa kana taa'ee uummata keenya ficcisiisaa jira. Gariin immoo harumaayyuu Itoophiyaadhaaf duunaa jedheeti gara televezyiiniidhaanii warra fiiganii bahuu hin dandeenye warra fiiganii qabuu hin dandeenye. Jarri kun amma fakkeenyaaf Itoophiyaadhaaf ni duuna yeroo jedhan eenyu ajjeesu eenyutu dhaqee lola ofii isaanii dhaqanii lolani ilmaan namaa yeroo gara aangoo nama tokkoo tiksuu irratti akka namni dhumu yeroo yaada isaanii kennan yeroo gabbaanii uummata fuulduratti waan akkasii haasaan isin akka waraana bilisummaa Oromootti dhaamsa maalii qabduuf namoota akkasiitiif gara fuulduraattis namoonni hedduun ni jiru waan ta'eef. Namoonni akka kanaa maqaa Oromummaa fudhatanii dhiigaan Oromoo taatanii maqaan Oromummaa isinitti maxxanee jiru. Oromoo taasisuu irratti ija Oromoo balleessuu irratti walitti xiyyeeffatan har'uma akkaataa taasisaa seenaa gobanaa daachee yaadadhaa kanaa fi gobanaa daachee maal akka uummata Oromoo godhe beeksisa Kiristiyaa ilaalaa isin godhu hin jiru. Yoo hin dandeenye garuu guutumaan guututti dachee Oromiyaa keessa buqqaatee naftanyaa wajjin achi deemaa nu lola. Agurra qabu. Agurri isaa dhaga'uu danda'u waan dhaggeeffatu. Maal jennaani? Oo beekani hubataa ta'an akkuma sar'aa kana moonaan qabsoo bilisummaa Oromoo balballi isaa banaadha. Gara uummatichatti deebi'anii uummata isaaniitiin qabsaa'uun akka biyyi isaanii sabni isaanii baatee qabsuu qabu. Yoo kan hin taane maa qabaatanii jirii warraatiin qabsuu beekaman. Warri kun afaan isaanii qabatanii irraa haa ta'an inni eenyu kun dachee Oromiyaa keessa kaanii naftanyaatti galanii naftanyaatti soofalidanii. Eegaleen isaanii seeraanis wal gaafachuutti guyyaan isaa fagoo miti inni jedhan isaantu kana qabaatu. Baay'ee galatoomi jaalbonaa egaa akka waraana bilisummaa Oromoo yeroo hedduu waamicha uummata Oromoofis gochaa ture qeerroo bilisummaa Oromoofis gochaa ture akkasumatti warra PP kana keessa jiraniifis kan godhamaa ture namoonni hedduun hojiitti hiikaa jiru garuu namoonni xixiqqaa tokkotu haala kanarratti argamaa jira. Kanuma wal qabsiisee mee waraanni bilisummaa Oromoo caasaalee diriirsaa jira jettee jirta caasaa maanguddoota biyyaa walitti fidee akkaataa uummanni ittiin nagaadhaan buluu sirni naftanyaa bakka cabetti sirni Oromoof Oromummaaf Oromiyaa ijaaramaa jira. Sirni uummanni keenya dur ittiin bulaa ture sana deebisnee gadhaabaa jirraa jettan. Kanaaf keessattuu namoonni gaaffii gaafachaa jiran gama kibba bahaa kanaanii
hammam jabina qabaa karaallee akka nuu saaqamu barbaannaa warri jedhanii gaafatanii jiranii isa kanaaf akka waraana bilisummaa Oromootti isin wanni quba qabdan jiraayii kan jedhuu fi yaada keessa yoo waan irraa quba qabdan yoo jiraate gara fuulduraattis waan godhamuudha deemu isintu beekaa. Egaa amma kun gaaffii uummataati. Isa kanaafiyyuu gamasiin maaliif nuu jabaachuu dadhabe kan jedhu kibba baha Oromiyaa irratti namoonni gaaffii gaafatan. Isin maal jettan? Wanti nu jabaachuu dadhabee hin jiru jabaatee jira. Maaf jennaani keessa akka tibbitu baruuf yookaan immoo maala keessa akka tibbituuf deemni ishee haala qindeessee kallattiin sun maaliif kan jedhu uummata keessa naqa malee uummanni keenya haala qabatamaa nuti keessatti hin beekaa jechuudha. Akkaataan achi keessatti laaffate maal yoo jenne uummatichi maqaan isaa hamtuu cimaadha. Uummata yoo cimaa ta'e maqaan isaa qoraan achi keessa socho'u cimaadha. Uummatichi yoo laafaa uummatichi barsiisuu irratti guddaatu itti fudhatamaa jechuudha. Kanaaf yoo haalli kun lallaafinni akka kanaa jiraate malee waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa godinaatti aanaa sadarkaa gandaa akka bikkeessaa lafti waraanni bilisummaa Oromoo yookaan caataan isaan laafate tokko yoo jiru. Haalli barbaadu keessa jiru murteessaadha. Gattoota baay'ata. Lafoota akka kanaa kana keessatti fakkeenyaaf bara kafama argachuu fa'aa warreen kanneen mataa baa'uu maxxanfatanii fa'aa kun isaanii abaa'oo keessi isaanii naftanyaa warreen akka kanaa kun immoo sochii waraana bilisummaa Oromoo dandu. Sochii waraana bilisummaa Oromoo yeroo isaan dandan keessatti immoo haalli kaatee akka ammatti jettanii jiru moo hin jiranii suntu uumama malee guutumaan bilisummaa Oromoo dachee Oromiyaa akkamitti guutanii jiru. Kana ragaa qabatamaa hawaasa naannoo sana irraa odeeffachuu dandeessu jira. Dabalataan yaa galchuuf kana. Baay'ee galatoomii maayikii isaa xiqqoon sirreessi ofirraa achi qabi. Egaa wanti amma waraanni bilisummaa Oromoo kallattii hundaaniyyuu jabaatee qabsoo gochaa jira. Uummanni ragaa bahuu danda'a. Kanaaf bakka waraanni bilisummaa Oromoo dhabame tokkoyyuu hin jiru kan jedhu kaastee hedduu galatoomii. Mee amma gara waraanni bilisummaa Oromoo amma hedduu jabaatee injifannoolee hedduu galmeessisaa jira. Akkasumatti gama waraanni bilisummaa Oromoo gargaarsa gahaa qaba. Gargaarsi gahaa argachaa jira akka waliigalaatitti uummata Oromootirra. Uummanni Oromoo kun yeroo baay'ee waa'ee gargaarsaa kana irratti dubbanna. Warri fakkeenyaaf TDF yookaan immoo TPLF namoonni gargaaraa jiran hawaasa isaaniiti. Kanaaf isa kanaaf uummanni Oromoo kun hammam isin waliin dhaabbachaa jira keessattuu daasporaan Oromoo kan biyya alaa jiru kan bilisummaa argi kan walabummaa argi kan mirga dubbachuu mirga barreessuu mirga haasa'uu warri argate kun uummanni keenya kana argachuu qaba. Ijoolleen kun immoo kanaaf wareegama kana kaffalaa jiranii jedhanii namoonni yaadan. Abbootiin qabeenyaaf hawaasni Oromoo hamma duraa sanirraa fooyya'ee jira. Yoo hin fooyyofne yoo akkamitti fooyya'uu danda'a jettanii yaaddan? Haga duraa tokkorraa tokko fooyya'eera. Akkaataan inni ittiin fooyya'ee yeroo mootummaan isaan beekan waan fagaatu laafisa jedhan bifaan agartee hoolaa fakkaatee keessisaa yeeyyii ta'uu gaafa hubatan har'a akkuma isin asirratti hidhan waraana isaanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin ooluu sirna mootummaa kan hubataniiru ilmoo isaanii keessaanii itti du'aa jira ajjeefamaa jira. Hawaasni biyya keessaa akkuma isin miidiyaa irratti argaa jirtan adda dur deeggaru walitti baay'ee nufaana socho'uu jira. Abbootiin qabeenyaa garuu maaliif isin hubachuu har'allee mootummaa Itoophiyaa hojii jiru maaliin dinagdeedhaan akkaataan isin mootummaa hojii jiru Inta kaffalaa jira daldala biyyoota alaa biyyoota keessa seensisa inni kun kontirbaandii maaliidha dinagdee mootummaa qabanii jiru. Hawaasni keenya uummanni fayyaaleeyyiin garuu taasifama mootummaa kanaa fudhatee hin fudhanne kaleessas waraana isa wajjin socho'aa jiru garaan taasaa isaa babal'ifachuu cinaatti deeggarsa waraana bilisummaa Oromoo guyyaadhaa guyyaatti dabalaa jira jechuudha daraa jira. Inni kun immoo gahaa miti malee guutummaatti namni Oromoo ta'e kamiyyuu qaama kana keessatti hirmaachuun sirna mootummaa kanaa ofirraa kaasuun dirqama. Kana kan inni barbaadu qabsoon lubbuu qofa miti dinagdeen ta'e dinagdee qofa miti lafee qofa miti dhiiga ta'e kana hundayyuu oddoo dandeettii keenyaatti ulaagaa nu barbaachisutti dhaabannee mormachuutu nurraa eegama. Diyaaspooraan biyyoota alaa gama miidiyaatiyyuu namoonni waan kana haasaa yookaan immoo addunyaatiin gahan bunna xiqqaadha. Maaliif akka Oromoon kana haaf hin galu? Egaa suni irra caalaatti gantoota
maqaa Oromummaa fudhatan akka jalqaba haasaa turre mootummaan Itoophiyaa fi barsiisee achi ergu uummata Oromoo baqatanii bifa qaaleessa mootummaa kana baqatanii jiran illee achitti ijaaruudhaan keessa deemanii caasaa isaanii maal gochuudhaan uummaticha yeroo isaan itti gaggeessantu argama. Fakkeenyaaf kan akka Leettoo Lattaafaa waan isaan dalagaa turanii ammallee biyyatti deebi'anii waan isaan dalagaa jiran quba qabdu jechuudha. Kan akka Bulcheen Gabbisaa fa'aa eenyu nu fasun maqaa woonni Oromoon Koongireesii Federaalitti warreen akka kanaatu baay'ata jechuudha. Gantootatu baay'ata. Baay'ina uummataa keessa galtii yookaan immoo gadeetis nutti baay'achuu dhufuudhaan deeggartumti qaama sanaaf godhamu yookaan dhaaba kanaaf godhamu iyyuu harcaasaa yookaan immoo gubuusaa ta'e malee haga tokko kan duriirra fooyyee qaba. Haga sana godhan. Baay'ee galatoomii. Egaa akkumaatu jette gaaffii amma kaaste keessatti warroonni maqaa Oromootiin daldalan waraana kanaaf dubbii himaa taanaa waraana kanarratti abbaa taanaa warri jedhanii akkasumatti immoo miidiyaa halagaarra deemanii warri of dhaadheessan ni jiran. Warri amma Oromoo Global World kan jedhu kan yeroo darbe walgahiin godhamee ture. Bara 2017 keessatti Oromoo Leadership kan jedhan Jeneraal Kamaal Galchuu gama kibba bahaatiin Jeneraal Haayiluu Gonfaa gara lixaatiin jedhanii waa caasaa wayii godhanii isaantu hooggana jedhanii bifa kanaan qabsoon Oromoo butamee ilmaan Oromoo har'a wareegama guutummaa biyyattii keessatti kafalamaa jira. Ammallee wanti sun deebi'ee waan dhufaa jiru fakkaata. Isa kana warra waan akkasii oofu kana akkamittiin uummanni Oromoos waraanni bilisummaa Oromoos namoonni qabsoo kana deeggaranii fi qabsoo kana keessatti wareegama kafalaa jiran kan maatiin isaanii itti dhabe akkamitti qabsoo kana eeguu danda'u? Keessattuu diasporaan Oromoo namni qabsoo Oromootti gaafa qoosu taa'anii laam waliin nyaatanii dhugu. Garuu obboleeyyan isaa biyya keessaa dhiigaf lafee itti kaffalaa jirraa, agabuu itti bulaa jirraa, bosona manni keenya mana otoo mana qabnu mana dhiibnee bosonatti gallee jirraa. Uummanni Oromoo bifa kamiin qabsoo bilisummaa Oromoo eeguu qaba? Tarsiimoo adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo jala nama waan kanarraa maku akkamitti nurraa dhaabbadhu jechuu ni danda'a. Isinis akka waraana bilisummaa Oromootti namoota waan akkasii hojjetaniif dhaamsi isin qabdan maali? Qabarratti qabsoo isaa karaa uummanni Oromoo itti eeggachuu danda'u ijoollee isaa ijoollee hawwii baafate addisiira isaatti kennitee diinagdee dhaabbachiisu kana irraa eegama. Nama barbaachisu. Gaddaa qaba siyaasa yookaan immoo afaan fardeessa mootummaan garboonfataa kennu irra erginuu dhiisuudhaan akee qabsoo isaa siffachuu ni danda'a. Warreen immoo maqaa Oromummaa fudhatanii akkuma isin jettan kutaa Oromiyaa kan Oromiyaa garaagaraatti qoodanii socho'an kuma jalqaba siniin sana nurraa dhaabachuu danda'uu qabu. Maaliif jennaan yeroon isaan itti seeraanis ta'u seenaanis ta'u itti gaafataman guyyaan isaa fagoo miti yeroo itti arguuf jiru. Har'a garuu dhiiga itti dhangala'amu lafeen cabsinu akka quraanii yeroo lafeen ijoollee Oromoo adda bahu dhiigni isaanii yeroo akka galaanaa dhangala'u dhaabatanii dhiiga keenyatti qoosaa jiran lafa ilmaan Oromoo boba'uutti qoosaa jiran hin taane uummata Oromoo kaffalchiisaa jiran gama waaqaatiif ta'e gama namaatiinis otoo ittiin gaafatanii waan hin dhabneef iyyuu roorfate dhaabatanii ilaaluuf irraa eegamatu. Warreen sagalee kee xiqqoon ciccita. Amma gaariidha amma dubbadhu. Maqaa Oromummaa balleessan miidiyaan addunyaa kana irraa olii galchiisanii ga'ii qabsoo isaa akka qabsoon uummata Oromoo gaggeessu gadi isaa akka hin geessu warri fudhan harkumaa kaasanii nurraa dhaabachuu danda'u qabu. Gurra ittiin nama dhagaa yoo jiraate hayyoonni Oromoo aktiivistiin Oromoo beektonni adda addaa jiru. Isaan kun waamicha godhanii fi karaa sanaatiin gara uummata Oromootti deebi'uutu irraa eegama. Malee akka kaleessaa sana aarsaan taanesti galfachiisa kan jedhu yoo jiraate kuti eenyuufuu ilaalcha hin qabu. Ilaalchi kaayyoo abaa tokkitti eenyummaa Oromoo tokkitti kana malee waan allaqabii akkina qabii viidiyoon ilaalcha sobaa yookaan immoo jaarsummaa sobaa baasee deemtu irra hin qabnu. Gooruu itti gaafatamuu deemuu armaan qaban ilaalchi. Baay'ee galatoomii keessattuu wanni amma waan kana kaafnee fi warri jalqaba galee dhaaba Oromoo irraa gariin kaayyoo sharafamee kawaa'oo maaloo qaacaa jedhee kan deemaa ture hundinuu
qabsoo bilisummaan Oromoo mooraan Oromoo akka hin itinne waraanni bilisummaa Oromoo Eertiraa irraa gara biyyaatti yeroo bobba'u sololoo irraa gama adda addaatiin dirree Oromiyaatti yeroo bobba'u warra odeeffannoo kennee TPLF wajjiniin hojjechaa turre jennee yaadna. Kanaaf jarri kun har'a immoo deebi'anii warra PP kana caala warra TPLF caala PPtu fira Oromooti PP sirreessinaa warri jedhu kun biyya keessaas biyya alaarras ka hedduu isaanii kara nagaadhaan malee kara qawweedhanii Oromoo wanni baasu hin jiru warri jedhan waan heddummaataniifan gaaffii kana kaase. Isa kanaaf keessattuu warri Oromiyaa keessa taa'anii bifa waraana bilisummaa Oromoo waan waraanni bilisummaa Oromoo amma hojjechaa jiru kun miseensa adda bilisummaa Oromoo hoogganaa adda bilisummaa Oromoo ofiin jecha sirna nafxanyaatitu irra gaariidha jedhanii miidiyaa halagaatiin hooggantoonni abaa'oo durii kan gadi isaan bahanii haasa'aa jirantu jira. Isa kanaaf dhuguma hooggantoonni kun durii kaasanii caasadhuma dur keessa turanitti deebi'anii galammoo qabsoo Oromoo har'a uummanni Oromoo ka argu ijoollee waggaa 5 waa'ee nafxanyaa har'a kan balaaleffachaa jiran kana keessa dhaabbatanii waraana bilisummaa Oromoo bifa kanaan waamuun dhuguma jaallan turanii jarri kun yookaan immoo dhiigaaf lafee Oromoo ittiin kakatassan irra dhaabbatanii dubbachaa jiru moo garaa isaanii irra dhaabbatanii dubbachaa jiru bifa kamiin ibsuu dandeessu uummata kana? Isaan kuni dargaba haasaa warri karaa kanaaf ergama irraa fudhatanii warri lo'anii qabsoo uummataa seenan iddoo isaanii argaa turre. Isaan kunis ergama yeroo dheeraa fi ergama yeroo gabaabaa warra fudhatantu jira jechuudha. Ergama yeroo dheeraa warri jennu warra keessa hooggantoota afaaraa biyya saba waamanii gaafa danqaamaaf taasii guutu qabsoo uummataa sanaan hoggaatti qabuun kasadii dhuunfaa isaanii hordofaa turan inni kun iddoo qalleessa itti kenne fudhatee warra baheedha malee dhimmaa sanaan mirkaneessuuf yookaan immoo tulichaaf warra qabsaa gad bahee miti. Kanaaf warri kunis warra haasaa kun keenya kaleessa ergama fudhatanii barii arrabsa ergama isaanii taasisuuf jiru isaanis. Haasaan sakraa duraa sabuu qabnu. Ini keenya bakka baay'ee haasaa diinii gaarummaa jedhu beeku waan manchite waan tokko kenna. Ini waan ayi mau kennan kumnaan tokko argamne. Ini keenya waan farjiran waan awwaalamaa jiru. Waan immoo yoo kallattii yoo ta'u kana guyyaa sun itti mun tattullee fagoo miti. Isaan kan antara kan kanaaf malee as gara-gara sagalee keessa bari harka itti gabbala malee yem gama siyaasaatiin nuti tokkollee hin jiru jechuudha. Har'a garaa isaatiin dhumaa jiru dhugaa argaa jirtu sinu Abiyyi Ahmad ilaala maqaan isaa Oromoo achiin dhala Oromoo ajjeesaa jira mana irratti bu'aa jira kana isaa gaafachuu dandeessu bal'aa gosooti mana Oromoo gubaa turan maqaa Oromummaa qabu abbaa gadaa ittiin jedhan warri guddaa warra baattuu naftanyaa ta'an farda naftanyaa warra ta'an sirnayyuu hin qaban namni kaleessa dadhabsisanaa waan godhi jedhanii sana godhu eenyu waanuma siyaasaa yookiin immoo akkaataa biyya tokko ittiin sani ganuun beekan fakkeenya kamitti fudhadhu gaafa inni Keeniyaa deemee waraana bilisummaa Oromoo bashabaaf tokko erga qabannee sinannaan ati umuriin kee ijoolleedha hooggansa biyya tokko hoogganuu miti ganda tokko hoogganuu dandeessoo mootummaan Keeniyaa warra akka kanaati biyya bulchaa jechuudha salphattoota akka kanaa kan isaan kanaaf immoo gurra ergisuun qabu salphattoonni akka kanaa kun immoo fakkaattota isaanii leenjisuudhaan biyyoota garaagaraatti bobbaasanii holola qabsoo uummata Oromoo irratti kun waan abdii nama kutachiisu osoo hin taane gara waan mooraalii nama keessatti toludha akkasitti hubannu. Baay'ee galatoomii gaaffii dhumaati jaalboonaa egaa amma waraanni bilisummaa Oromoo akka malee jabaatee qabsoo itti fufaa jira. Uummanni Oromoos kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus gammachuu guddaa qaba. Akkuma beeknu gama saatalaayitiitiin hedduu uummanni keenya rakkoorra jira. Miidiyaaleen Oromoon akka injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo galmeessisaa jiru kan akka hin daawwanne dhiibbaa guddaa godhamaa jira. Kanumaa wal qabatee amma Itoophiyaa nama jirtu kun yookaan immoo impaayirri amma jirtu kun keessattuu haala amma keessa jiran kana Abiyyi Ahmad amma gara yoo kana gara sooshaal miidiyaatirraa yeroo arginu fuula feesbuuk isaatirraa biyya Turkii deemee akka diroonii bituu deeme odeeffannoon kan dubbatu jira.
innis achi dhaqee waliigal marii pirezidaantii Turkii waliin gochuudhaan viidiyoonis suuraanis kan agarsiisu jira. Dhuguma namni biyya kanaa yaadu yeroo ammaa kana keessatti biyya bulchaa namni jedhu nama miliyoona 110 oliin hooggana namni jedhu rasaasa bituutu caalamoo yeroo ammaa kana keessatti uummata kanaan midhaan bituutu caalaa. Murni PP kun biyya bulchuu hin dandeenye jedhee uummanni itti himaa jira. Bifa kamiin dhagahuu danda'u? Meeshaan amma bitamu kunis amma kan isaan gara Maqaleetti fe'an guutummaan guutuutti TPLF irraa guurratee kunoo ittiin isaan lolaa jira. Kan gara keessanitti gad dhufaa jirus isin turraa hiikkatee ittiin lolaa jira. Isa kanaafiyyuu kaayyoon namoota kanaa maali? Akka namaatti namni kun dhumuu qabaa. Yoo nuti aangoorra hin jiraannedha moo dhuguma qawweedhaan lollee isinis injifatanii kanaan duras balleessinee jirraa hin jiranii Keeniyaatti galchinee gara dhiyaatti Suudaan kibbaatti galchinee akkasumatti immoo TPLF immoo daaraa ta'ee jira kan jedhu miidiyaadhaan ofiidhuma isaanii paarlaamaa irra taa'anii dubbachaa jiran. Amma immoo jara kana loluudhaaf meeshaa gurguddaa bituudhaaf meeshaa teeknooloojii itti fayyadamanii waan kana hojjechaa jiran. Isa kanaafiyyuu hammam qophiidhaa waan isaan gochaa jiran kana wanni isin quba qabdan kan jedhuu fi furmaanni biyya kanaa dhiiga dhangalaasuu irratti xiyyeeffachaa jira mootummaan kun ammallee isinoo waamichi isin uummata Oromoo fi akkasumatti sabaaf sablammiidha dhiyeessitan maalidha kan jedhu irratti yaada kee bal'isiitii nu ibsi asuma irratti goolabna. Kun egaa waanni keessa olola hooftu gurra ittiin qabnu nuti akka ballee haasaa irra deddeebi'e maal jennaan mootummaan har'a rasaasa bitu yaada digdamii tokkoffaa keessa nama mataan fayyadamiti. Uummanni miidiyaan nama kanaa har'a beelaaf saaxilameera. Qaala'insi gabaa uummatitti biyyattii keessatti ta'ee dirbaatee jira. Nyaata gabee wal nyaatee wal nyaachuutti deemee jira. Soddee fakkeetti biyyu malee waan ittiin bittuyyuu waan ta'u kanatti fakkaatu yoo gargaarsa kana ta'e akkasumas turkii kanarraa meeshaa akka kana kana waan yeroof itti yaaduu gargaarsa rakkisuu hin danda'u yoo ta'u ijaara sassaanii lafa keessa lafarratti deemee akkuma lafootti lolu bitatee kan waaqarrallee deemee akkuma uumaatti lolu bitate haala gorratti sanan bisisu maaliif jennaan dhugaa harkaa qabna dhugaatu isa maraachuutti jira jechuudha dhugaa nuti qabnutu har'a waan baduu tokkiin nama dhangalaasisuuf karaa isa nasiitti himate namni mataan fayyaa kanan jedhan haala uummanni irra keessa jiru kennaa seenaa tokkitti yookaan qalamuun tokko waan ittiin daftara irratti barreessu kan birrii taatu akka keesseen uffata lama sadiin baalantirii tokkuma taatu jireenyi akkana dachaan dabaleetu jiru jijjiirtii qilleensi wanta gubbaa fuudhatee misoomni gahaa lafa hin har'a rasaasa gaafa bitu meeshaa gurguddaa waraana gaafa bitu inni kun yoon akka kiyyatti ilaalu nama mataan fayyaa miti nama maraataa nama akkanatti dhufadha. Kanaaf immoo nuti gama keenyaan wanti nuti gochuu baatus wanti nuti irraa shakkinu yookaan immoo yaaduu qabnuuf jiru. Kan ibsan mootummaa waggaa dhibba akka taanu ta'e meeshaan inni bittu hundi isaatu nuti gabaan dhaqee irraa bitannu yookaan nagadan hin jiru. Harkuma mootummaa kanarraa bitee mootummichi maddii hojjetaa jira. Kanaaf yoo bitee numaa bita. Kana jennee ituma achiin ajjeellaa jechuudha. Itoolletti balleessinee irra jedhanii miidiyaatti ba'anii halkatti gaazaan gaafa yaada yoo ta'e kana miidiyaarra yeroo baay'ee sirbaa ture. Maal jedha ta'uu juntaa. Waan akka kasaa jedhee sirbaa ture jechuudha. Afaan sana jedhee kubbatee biyya saddeetitee guutiin biyya mataa ishee gadalbitee kun har'a amaara keessaa loluu jiru. Waan inni ittiin gabbeessifate hin beeku baay'ee. Warra akka kanaa kan waan isin balleessitee irra gaafa jiran funyaan isaanii finfinnee garaa jiru kaasa isa kun malee aanaa jandoo aanaa guddin shafaasaa aanaa finfitti bitaataa turre yookaan jalduu finfinnee gidduutti akka guddin shawaaritaa keessatti dhukaasaa turre badanni yoo jedhani qulqullii isaanii akka keessatti yaani moo seexana isaanii caasaa keessatti yaani kanuma dhugaadhaan qabsoo barre sobaan aangootti mate afaan isaanii baay'een ta'e halkan gundaa soban warra kana haasaa jechuudha ofii keenyaa keessoo keenya cimsinee akkamitti itti qophoofnaan sun yaada gaariidha. Kanaaf dhaamsa ni qabu haasidanis fidachuuf haa baatan akkuma jalqabarra nagaafatte uummanni keenya tokko ta'uun walii galtee amma qabu jabeeffachuun caasaa mootummaa lafa hiigateetti caasaa isaa caasaa sirna jaarraa kudhan ijaaffaa sana ijaarratee jiru jabeeffachuun duula wal fakkaataa gochuun sirna mootummaa kanaa ofirraa dhabamsiisee nagaaf taphatiinsa waaraa
guyyaan inni gonfachuu fagoo miti akkaataa kanatti immoo socho'uun dirqama keenyaan jedhan yaada kanan qaba. Baay'ee galatoomii Jaalboonaa Caalumaa gaaffiif deebii walabummaa Niwus Neetwoork wajjin goote waamicha keenya kabajjee abidda fuuldura dhaabbattee roobaa fi qorra keessa dhaabbattee gaaffiif deebii kana nu faana gochuu keessi hedduu galatoomii siin jenna. Asirratti dhaamsi uummata Oromoo fi waan amma haasa'e keessatti waan na hafetu jira. Waan daasporaa Oromootiifis dhaamu jira. Warra immoo murna PP keessatti taa'ee uummata keenya fi akkasumatti isin dararuudhaa fi kaayyoo fi karoora baasaa fi jiru kanaafis dhaamsan qaba kan jettu yoo jiraate daqiiqaa 2 fudhadhuuti dhaamsa keetti dabalii asuma irratti goolabna gama kiyyaan ani asirratti hin goolabaa jechuudha. Sinis guddoo galatoomaa waan kana carraa kana nuu kennitanii haasaa uummati keenya keessa jiru gurra uummata keenya akka ga'u yookaan immoo sochii qabsoo bilisummaa Oromoo rarraga akkamiirra akka jiru maaltu akka sammuu gataa jiru maaltu akka ta'e eeggataa jiru shira akkamii akka gurra uummataan ga'uu keessanii galata guddoo qabdu akka waraana bilisummaa Oromoo garuu dhaamsan uummata keenyaaf qabu mootummaan yeroo badumsa jala ga'e jijjiirama qabeessii yookaan immoo fakkeessii xiqqoo kennu sanaan akka kaleessaa kana biyya keessas haa ta'u biyya alaa akka hin gowwoomne karaa dhugaatu mirga heera murteeffannu jennee kaleessa qabannee sochoone sana dhugaadhaan gadhaabutu nu gaasa malee mootummaan achiin micciiramee ilma abbaa gadaatu nuti qabsoo gaggeessuuf jiru. Wanti nuti qabsoo gaggeessuuf jiru Oromiyaa irratti mirga abbaa biyyummaa keenyaa gonfannaadha. Hiree keenya gaafa murteeffanne eenyu wajjiniinuu ija wal duunee dubbanna. Kanaaf karaa siidaa seeraa ani mootummaa keeti bishaan siidaa seeraa ani mootummaa keeti. Bishaan waaqayyoyyuu nuu dhangalaaseera dacheen Oromiyaa bishaan hawwifamte jechuudha. Kitaalaan sun addunyaa irra gaadha. Bishaan fayyaa uummata fagoo jira. Qabeenya uummataa isaa achi keessaa mukseellaa horii jedhee dorgomaa luutii doddoma gadhuu kanaan siin faggeessitee uummata fagoo jira. Kana garuu osoo hin taane waan qabatee irratti asirratti yookaan aarsaa kaffalaa jiru sana hordofuudhaan galii barbaachisu sana galuu dirqama keenya. Kanaafuu uummanni biyya keenya biyya alaa biyya keessa biyya alaa jiru akkuma addunyaa fakkeenya ta'e akkanatti fakkeenya waaqessaa magaalaa keenyatti sirna garboonfataa kana hundeen buqqifnee Oromiyaa haa ijaarru akka kooti galatoomaa horaa bunaan isheen jedhan gama kooti. Baay'ee galatoomi Jaalboon ammas irra deebi'ee hedduu galatoomi siin jedha. Egaa turtii gaarii qabaadhu yeroo biraas immoo walitti deebineetti wal dhaggeeffannaa halkan gaarii yookaan guyyaa gaarii siif haa ta'u.